Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa Raawuleen sinitti maana waliin tura. Taphoonni torbee saglaffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddichaa Shaambuutti roobii har'aa gaggeeffamee ooleera. Dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti sa'aatii 3 irratti Horroo Bulluqii fi Billoo gidduutti taphaa godhameen galchii 2 qixaan qabxii qooddatanii jiru. Firaa'ol Alamaayyoo ammoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Billoorraa badhaafameera. Isteediyeemii magaalaa Shaambuu irratti sa'aatii 2 irratti Geedoo fi Jaajjii gidduutti taphaa adeemsifameen Jaajjiin galchii 2-1 Geedoo injifatee jira. Alamuu Abbabee ammoo Jaajjiirraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 4 irratti Silkaambaa fi Baakoo gidduutti taphaa godhameen galchii malee qixa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis daqiiqaa 72 irratti Silkaambaan carraa rukuttaa dabbee argatetti of jalaa fashaleessuun daqiiqaa 75 irratti ammoo galchii keessummeessuun taphichi galchii 1-2 Baakoon injifateera. Addisuu Xilahuun ammoo Baakoorraa karree eegaa cimaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 6 irratti ammoo Luugoo fi Sulula Fincaa'aa gidduutti taphaa godhameen Luugoon galchii 1-2 dursaa boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis galchii 1 qixaa bahuun qabxii qooddatanii jiru. Sanyii badhaasaa ammoo Sulula Fincaa'aarraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irraa eegaleen Shaambuu fi Gabaa Jimaataa gidduutti godhameen ammoo galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaan Shaambuun galchii 1-2 Gabaa Jimaataa injifateera. Daawwit Taaddasaa ammoo Shaambuurraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee saglaffaa xumuraa sa'aatii 10 irratti hojjettoota mootummaa godina Horroo fi Abaaboo Gidiruu gidduutti gaggeeffameen kilabiin hojjettoota mootummaa godina Horroo galchii 2-1 Abaaboo Gidiruu injifatee jira. Yoosef Geetuu immoo taphataa urjii ta'uun hojjettoota mootummaa Horroo Gidiruurraa taphataa urjii ta'uun badhaafameera.